Gaazexaan Haacaaluu dubbise akkasumas sagantaa sana dhiyeesse Guyyoo Waariyoo waan ta'e akka nutti himu gaafanneerra turtii waliin taasisne kunuuti. Miidiyaa kamiyyuu keessatti intarviyuu tokko yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan eertaayimii sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu intarviyuu gubbaatti hin dabarsitu. Intarviyuun naaf Haacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intenshiinaal akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkolleen hin jirtu. Haacaaluun intarviyuu akkasa taasiftu barbaadee ture? Yaa isan na gaafate isan riikweest na tolchee. Erga intarviyuu tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaafiif deebiin sun qilleensarra akka oollee Haacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru? Waan hunda eegi intarviewuun dabartes walaasaa turre yaada gargaraas kennaaf ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraasa tokko osoo keessa baafte kanneen aan jedhu wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma kaleessa gizeef kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan shaneenna sodaachisa doodhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Haacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargara sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qaqqabuu dandeetti. Miilaanis hin deemin jedhe yeroo baay'ee nayyuu na gorsa. Gizee iddoo wal agarraan gizee hedduu taaksuun falaa dhuunfaanis bir dhufa. Ufee gadhii jedhee yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Haacaaluun gaafatee keessa kun hin jirti. Wanni nu ammoo intarviiyuun sun sa'aatii tokkoof wayii godhamtee daqiiqaan ammoo eertaayimiin OMN naa eeyyama. Kan intarviiyuun sun itti dabartu kanaa eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee intarviiyuu Haacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan impoortaant ta'e kan uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baasee sun keessa ediitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbidhuma irratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu eertaayimii hin qabne sullee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa langee akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni citee hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akki jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caala wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbata. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan adda dureen adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongor akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu ka jedhu waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabarti. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun? Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootiin asoo sodaachisuun kanaan wal qabate achi follow up question gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee iyyuu dootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee summee xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jira. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati keenya dhaga'u barbaade dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuu miti. Kanaafuu jecha Haacaaluu adoo miidhaan dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know. Kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhaga na dhukkuba beekta na dhukkuba. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala Guyyoo Waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Boor walitti deebinaa sagantaa irraa kan isin qopheessiteef Raafolii Dhugaasaadhaa kan isin dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii. Thank you.